Prankiin isinii fidee dhufe pirankii tigistiifaa isinii fidee dhufe jechuudha. Maqaan isaa gurbichi pirankii nama godhaa viidiyoo keessatti argitu jechuudha. Pirankiin isaanii baay'ee bareedaadha. Akka kootti baay'ee natti tolee jira garuu jechuudha. Namuma kamiin iyyuu haa ta'u isaan caalaa isin beekanii isin gorsuullee hin danda'u. Isin tunarra beeka malee anillee isinirra hin beeku. Garuu jechuun gaafa pirankii gootan namumti kamiin iyyuu gaafa pirankii gootanii fi gaafuma qoosaa adda addaa qoostanii warra yuutuubii hojjettanis haa ta'u warra yuutuubiin alas haa ta'u wallaahi ittiin makina maqaa rabbii ittiin makina maqaa uumaa keessanii isa kabajamaa fi jaallatamaa addunyaa kanarraa kan isin jiraachisu kan isin ajjeesu isa waan ta'eef maqaa rabbii ittiin makina maqaa waaqayyoo waaminaa maaramiillee waaminaa joorgisii gabreelee maaloo kiristoosii waaminaa pirankii keessatti waamna pirankiidha zim jedhamu pirankeessaa malee maqaa rabbii waamtanii maqaa waaqaa xureessitanii pirankiin hojjetina ani viidiyoo baay'een hojjedha pirankiillee baay'ee hojjechaa ture hin beektu maqaa rabbii guyyaa tokko dagadhee dhuma waamu dhugaa rabbii wallaahi hin jedhu dagadhee jechuudha yoo waan dhugaa irratti ta'e malee waan sobaa irratti sobee maqaa rabbii waamu dhugaa rabbii haraama bara wanta akkasii haraama isinirra hin beeku garuu beektu waan ta'eef maqaa waaqaatiin hin taphatina maqaa waaqaatiin maqaa rabbiitiin hin taphatina akka amantaa keessaniitti amantaan ofii hundaa oli amantaa ofiitiin hin qalladina qalliin akkasiillee ani qalli akkasiillee takka taphadhee hin beeku jechuudha qalli maqaa rabbii keessa buusu abadan viidiyoo koo jala galtanii ilaaluu dandeessu piraankii akkam nama godhe piraankii akkam nama asobsiise maqaa rabbii dagadheen dhabu maqaa rabbii piraankii godhe nama boosisee beeka garuu maqaa rabbii keessatti hin dhabu mee viidiyoo isaaniitti isin dabarsa viidiyoo isaanii dhaggeeffadha yoon balleesse immoo dhiifama naa godha galatummaa. Yooya ammallee yooya nageenni sanbadaadha armi geettanii jirtu jajjabaattu piraankiin isaanii dhufe amma odoo pirankii jalin qabeen duratti viidiyoon itti deemuutti hin jirtu mee koppii liinkii sheeri riippoostii duwitii godhaa yoo ammoo piraankiin kiyyisan jibbisiisallee natti hima wanni anillee saati ofirraa gubuuf hin jirtu ofirraa lakkisaa waan bifa jalqabaa garuu viyuusiin kiyya ko'ee diqqaa viidiyoon kiyya vaayiraalii deemuutti hin jiru naan akka balleessin beeku komentiin natti hima eegee piraankiin kan kellan nu ga'ee naan ettanii an ofirraa lakkisa rakkoon hin jiru garuu viidiyoon tiyya akka duri suni vaayiraalii deemuutti hin jirtu laayikillee nagan cufaanini tamuufu komentiin na beeksisa anyway ammoo pirankii kan hin hojjedha pirankii nam tolchuu deema dhiyaadha. Hello Tigist. Hello Tigist akkam nagumaani antee maal dhagaa jira bennaatish hai an kanaan dura marzi nyaachistee maali jedhee pirankii si godhee tureemi maalama maalti dhagahamaa jira beyyesus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت مال نو dhageessise rabbiin dhugaani sitti mundan dha beyyesus መድኃኒዓለም ማረሚ ያበሎ anin goota jedhe yaadu dhuga ammum dhagaye beete naasuun irraan banne bakka diniggaate wal xaffa oromoon irratti kan hojjeta beyyesus waggawut waraane afuur badaa kana waraane maqaa Yesuus Kiristootiin waraane ay Yesuun anatti dhiyaata bara Ameerika jira Yesuun waraane gara waan Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus Kiristootiin waraane in beddaati nutti dhiyaata bara inni dhugaa jookii dhiisee
Maalante maal gurri maal na dhaqa gurri na dhiige moo ante yeroo tokko calliseetuma yoo yaadu feemesi ta'uu sobaadheen jedha boosoo namaa wal baruu baadhe jedha dhugaa rabbiin kichuu anaa kutu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتنم no ana afanun dano ifadha ganni irratti waan akkanaa raawwatte jedhee yaadu በኢየሱስ ኖ አን ባሬ ፕራንክ ዳፌ ሲት ብልብሌ ቱሬ ዱራኔ ማርዚኛ ቺስቴ ማሊ ሲንጀረ ያጣጣ አማ ነም ቶክ ዮና ሰዋን ሳናቲ ማን ወዮ ጉሪና ዲጌ በኢየሱስ ወጋው የሜዳኔ ዓለም ኪዳነ ምሕረት በኢየሱስ ማሪፍ ነረት ጭፍታ በኢየሱስ ወጋውት ማል ጀራካ አትኒ ከኖ ኢልሚ ኦሮሞ ረት ያዱ ዱጋ ኢልሞ እንተለ ኦሮሞ ተኩማ ኢልሞ ኦሮሞ ወዮ ገኒ ማል ሲነራበለ ሲትጋሪዮ ሰገሌ ኦሮሞ ፍታተ ማለት ምስኪን ኦሮሞንም ጋር እንጃላቱ ወሬ ማል ባይና ጀታ ሲያሳ መቴ እረቶ ጀተኒ ጀረኒ በኢየሱስ ስም ወጋውት Ara rabbiin irraa baasuu waanuma irra gaatan irratti hojjetan sun irra baasaa በኢየሱስ ስም ወጋው bilbilaadhaan irratti hojjetamee jedha maal hin beekan hello bilbilaani footoo isii irratti hojjetamee jedha maqaa Yesuus Kiristootiin waraaname afuurri akkanaa waraaname በኢየሱስ ammaan hin beeka awwaanan dhagaye awwaan dhagaye dubbachaa jira በኢየሱስ ስም Maalin si jechaa jiru bare dhageennaa ta'e waan tiktak irra deemaa jiru Huyo garuu ganni maal isinirra balleessita bo miskiin rabbii dhalteeyyuu nun ganneesin dhalteeyyuu nammanne bare mucattiin kun gadi Huyo gadi maal Oh my God. Hello. No, ittiin bilbilini garuu kun hundumti maaliif isirratti gahaa jedheeti.
No. Kormaatitti baay'ate bari mucatti kan kormaati. Kormaatitti baay'ate. Kanuma shanii isii nyaatettu deebisee nyaachaa jira. Kootu jedhanii Joordanii yaamaniituma Dubaayitti foon ishee nyaachuuf deemanii. Dhiigni nam gurraachaan mi'aa jettanii. Mucatti tokko mucatti ganda 11 fi sagalee taa turte isin ammoo Dubaayii fiddan akkas gootanii yesiraachuun istaachuun. No gurbaa diimaa suni gurbaa diimaa onne gurraachaa sana anin dhiiga isaa dhuga Dubaayii dhufeetuma seefisaa meeqa akkan godhe. Gammachuu maali gamme ka ofiin jedhu gamme jedhe gadda namatti buusu suni an dhiiga isaa dhuga rabbii. Seefisa kan hunda kan hojjetu gurbaa diimaa onne gurraachaa sani. Baate duraa biraa hojjedhee ture baay'ee tokko na harrabsite viidiyoo poostii godhuun dandeenye amma yeroo kana tiiji viidiyoo kana argite duwiti godhamu dirqama keetii biraakiidha piisa no dhuga rabbi akka daba na harrabsite naa viidiyoo sun poostii godhuu dide.